Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya roobii caamsaa 31 bara 2023 qophii Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa isin biraan geenyu irratti argamu. Odeeffannoowwan biyya keessaa hanga olitti qabanne isin biraan geenyu yaala. Qophicha waliin ani Haagaa Jimaatii hanga dhumaatti hordofaa. Odeeffannoon har'a qabannee jirru haasaa ajajaa olaanaa ABO Waboo Marruu Dirribaa ajjechaa Weellisaa Darajjee Daggafaa irratti raawwatame, dhimma haaromsa heeraa ilaalchisee ibsa KFO baasee fi magaalaa Hawaasaatti hojjettuun baankii Daashin waardiyyaa kantiibaa magaalattiin butamuun wal qabatee waan odeeffannee asii gaditti isin biraan geenya. Ajajaan olaanaan ABO Waboo Marruu Dirribaa haasaa tibbana taasisaniin karaa tokko araara odeessaa, karaa tokko abidda bobeessaa gara keenya dhufan jedhan maqaa araaraan dahatanii abjuu waboo marsanii qabachuu kan adeemsisaa turan ta'us irra aanuu akka danda'an dubbatan. Dhaloonni ammaa dhaloota jiila qabu ta'uu caqasanii dhaloota jiila qabu kana akkuma barametti gowwoomsuun akka hin danda'amne hubachiisan. Dubbii baay'ina waboo ammaa ibsu dubbataniinis warra ijji dhukkubuuf homaa wanni goonu hin jiru. Inni itti siqaatuma goobana isin ammoo ijarraa hafaa jechuun haasaa isaanii eegalan. Jaalmarroon akka jedhanitti Finfinnee qoosaatti hin ga'an akka itti ga'antu ammoo jira. Innis siqaatuma goobanaa jedhan. Wanti ija namaa dhukkubsu golee Oromiyaa keessa gaarreen, lageen, bosona Oromiyaa keessa guungumaa dhidhiittatee ukkaamsan jennaan didee biqilee aanga'ee ba'aatuma jira kan jedhan hoogganaan waboo kun waraana kana xiqqeessuuf shanitti fakkeeffamaa turus amma kumootaan lakkaa'amuu gara darbee lakkoofsaan herreegaarrayyuu tara akka jirutti caqasan. Amma dirqamanii waraana bilisummaa Oromoo nuun jedhu kanas qawween jechisiim isaanis qawween nuun garboomsan jedhan Jaalmarroon haasaa waraabame kanarratti. Kanaafuu gaaffiin Oromoo utuu rasaasa tokko hin dhukaasin bakka araarri sirrii jirutti deebii argata ta'ee lolas beeknaa araaras beeknaa jechuudhaan loluunis ta'ee araaraan Oromoon waan yaadeef waan gaafate bira ga'uuf akka jiru akeekkachiisaniiru. Dhimma araaraa irrattis yaada cimsanii kennaniin araarri yoo bilisummaa, walqixxummaa, dimokiraasii dhugaa kan of keessaa qabu ta'e nuti araada dhiiga namaa dhangalaasuu hin qabnu. Kan manaa nu baase roorroo afaan qawween nutti fe'amedha jedhan. Oduu biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti Weellisaa Darajjee Daggafaa ajjeefamuun himameera. Maqaa qalamaa Karramaarraa jedhamuun kan beekamu weellisaan kun caamsaa 29 bara 2023 galgala magaalaa Sulultaa bakka Kajimaa jedhamutti qaama eenyummaan isaa hin beekamneen rasaasaan ajjeefamuutu dhaga'ame. Weellisaa Darajjee Daggafaa wallee aadaa, siyaasaa fi warraaqsaa hojjechuun beekama. Weellistoonni Oromoo haala kanaan ajjeefamuun haaraa kan hin taane inumaa dhiyeenya kana ammoo irra deddeebiin ajjechaan akkanaa raawwachuun hawaasa Oromoo biraa dheekkamsa kaasaa jira. Ajjechaan kun weellisaa kanaaf itti yaadamee akka hin taane hiriyoonni isaa miidiyaaleef himaa jiran. Ammoo eenyu akka ajjeeseef du'a isaaf gaafatame eenyu akka fudhatus bitaa itti galuu dubbataniiru. Weellisaa kanaaf guyyaa har'aa sirni gaggeessaa bakka hawaasni Oromoo bal'aan argamanitti kan taasifame yoo ta'u, ajjecha haala kanaan gaggeeffamu dhaabsisuuf uummati bakka maraa waliin dhaabbachuu akka qabus dhaamameera. Waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammaffaa eegalame oduun jedhu soba ta'uu Odaa Tarbii himan. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin odeessi marii marsaa lammaffaa Waboo fi mootummaa gidduutti eegalame jedhu soba akka ta'e dubbachiisan. Tiwiitara isaanii gubbaatti barreeffama barreessaniin mariin Waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira kan jedhu oduu sobaati jedhan. Mariin gaggeeffamaa jirus ta'e mariin eegalamuuf karoorfame akka hin jirre ibsan. Yeroo kanatti mariin marsaa lammaffaa beellamame jiraachuu baatus furmaata karaa nagaa argachuuf of kenninee jirraa kan jedhan Odaa Tarbii fuula duratti mariin kan gaggeeffamu yoo ta'e uummataaf dursee ifa akka ta'u hubachiisaniiru. Oduu itti aanuun maqaa fooyya'insa heera mootummaatiin Itoophiyaan gara diigamuutti deemaa jirti jedha KFO'n ibsa tibbana baaseen. Koongireesii Federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti ibsa caamsaa 29 bara 2023 baaseen adeemsa heerri mootummaa ittiin fooyyeffamuuf deemu kan morme maqaa heera mootummaa fooyyessuutiin bu'uurri sirna federaalizimii sabdaneessaa fi biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedheera. Dhaabbanni qo'ataa imaammata Itoophiyaa jedhamu keeyyattootaa fi yaadota utubaa heera mootummaa federaalaa diimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa ta'an keessaa ofii filachuun seensasaa fi aasxaa dabalatee afaan hojii mootummaa federaalaa keeyata 5 aangoo birmadummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ijaarama keeyyata 31 mirga ofiin of bulchuu keeyyata 39 hundeeffama naannolee keeyyata 46 magaalaa Finfinnee keeyyata 49 fi seeruma paartilee siyaasaa sabummaa irratti hundeeffamanii ilaalchisee fooyya'uu akka qaban qorannaadhaan irra ga'eeraa jedha ibsi KFO kun. Akka KFO'n amanutti qabxiin qorannichaa fi bu'aasaa fudhatama dhabsiisan
keessaa inni dura adeemsa qorannichi itti gaggeeffame yaada namoota waliigalaa bakka bu'uu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Qorattoonni kun namoota 1123 qofa irraa yaada fuudhanii yaada namoota kanaa bakka bu'aa yaada namoota miiliyoona 120 taasisuun sirrii akka hin taane akeeka. Kunis bu'aa qorannichaa gatii dhabsiisaa jedha KFO'n. Dubbii fooyya'insa heeraa ammaa irrattis KFO'n kan waliin galle ta'uu ibsa isaa kanaan hubachiisee jira. Odeeffannoodhumaan naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti shamarreen tokko eegduu kantiibaa magaalichaan butamte. Miseensa humna addaa naannoo Sidaamaa fi waardiyyaa bulchaa magaalaa Hawaasaa kan ture namni Yeulaa Mebraat jedhamu shamarree heerumuuf guyyaa lakkaawwachaa turte humnaan butee dhokachaa jira jedhe poolisiin magaalichaa. Shamarreen kun maqaan ishee Tsiggee Balaachoo kan jedhamtu yoo ta'u magaalaa Hawaasaa keessatti hojjettuu baankii Daashin kan turtee fi seeraan maatiin ishii gaafatamanii heerumaaf qophiirra osoo jirtu miseensa poolisii addaa fi eegduu bulchaa magaalaa Hawaasaatiin erga butamtee as buuteen ishee dhabamee jira. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa waardiyyaa isaanii shamarree kana butee bade battalumatti hojiirraa kaasuu beeksisaniiru. Poolisiin magaalaa Hawaasaa immoo miseensa isaa duraanii kan butee bade jedhame kana seeratti dhiyeessa jedhee mana murtiirraa ajaja itti baafatee bakka argametti qabachuuf barbaadaa jira. Taateen kun caamsa 23 bara 2023 akka raawwate gabaafameera. Egaan dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoowwan kana fakkaatan waliin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha fuula YouTube keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.